Harka fuunee kamultan kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii keenya har'aatiin irra caalaattiin Olompikii irratti kan nuti xiyyeeffannu. Atleetonni dubartootaa fi leenjistoonni meetira 5,000 Olompikii Paarisiin qabxii argamsiisuuf qophii xumuruu isaanii dubbatan. Atleetonni Keeniyaa Siifan Hasan akkasumallee atleetonni biroo Itoophiyaadhaaf qormaata jabaa ta'uu akka hin oolledha kan himame. Dabalata oduu kanaa kattaa nuti simbiraan geenya. Injifannoo alaabaa fi imaanaa biyyaa galmaan ga'uun kan beekaman atleetonni Itoophiyaa fageenya meetira 5,000 dubartootaan Olompikii Siidnii geexee waamii meedaaliyaa naasii argatteen maqaan Itoophiyaa yeroo jalqabaaf waamame. Olompikii Ateensi bara 2004 fi London 2012 Masarat Daffaar, Olompikii Beijing bara 2008 Xurunesh Dibaabaa Olompikii 3 walitti aansuun injifachuun biyya isaanii kabajaan waamsisan. Fageenyichaan Masarat Daffaarii fi Xurunesh Dibaabaa meedaaliyaa 3 argamsiisan dabalatee waliigalaan meedaaliyaa 9 atleetonni Itoophiyaa gonfataniiru. Olompikii Paaris marsaa 33ffaan fageenya meetira 5,000 dubartootaan Gudaaf Saggaay, Ijigaayyoo Taayyee fi Madiinaa Isaa seenaa Olompikii Riyoo fi Tookiyoottiin atleetota Itoophiyaa irraa fudhatame deebisuuf gara Firaans deemaniiru. Atleetiin kilaba atleetiksii bulchiinsa magaalaa Shaggar Ijigaayyoo Taayyee fi atleet Madiinaa Isaa qophii fooyya'aa taasisaa turuu OBN ittiin himaniiru. Alamatti qophaa'aa jiru baay'ee kan namatti toludha. Sagantaa seeraan hojjechaa jirra. Salxaanyiin keenya illee nu wajjumaan dadhabu. Yaw karamta no qophiin taasisaa jiru bareeda. Yeroon ganna waan ta'eef roobni xiqqoo nu rakkiseera. Duraan ganama shaakalaa turre amma sababa roobaan guyyaarra shaakalaa jirra. Yeroon hafe muraasa waan ta'eef qophii keenya haala gaariin xumurreera jechuu dandeenya. Bara darbe ga'umsa fooyya'aa mul'isne kan jedhan Ijigaayyoo fi Madiinaan Olimpikiin meedaaliyaa biyyaaf fiduun kaayyoo isaaniiti. Akka amma irra jiru kanatti bu'aa gaarii fudhadheen galadhee yaada. Waaqayyo waggaa jedhe 2023 በጣም ለኔ አሪፍ ጊዜ ነበረ። Barri 2023 yeroo gaarii baranitti dabarsedha. Meetira 5,000 daqiiqaa 14 fi sakandii 16 fiiguun riikardii umurii 20 gadi atleet Xurunesh Dibaabaan qabamee ture yeroon itti fooyyessedha. Dorgommii daandii irraa kiiloomeetira 5 fi Diamond League irratti hirmaadhee qabxii gaarii galmeessiseera. Kun ammoo shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi Olompikii irratti akkan hirmaadhu na gargaareera. Amma kaayyoon koo Olimpikiidhaan meedaaliyaa biyya kootiif fiduudha. Fageenya kanaan kan hirmaattu atleet Gudaaf Saggaay muuxannoo qabduun morkattuu cimtuu akka taatu leenjisaa fageenya dheeraa Komaander Toleeraa Dinqaa fi leenjisaan Gudaaf Heeluuf Idagoo himaniiru. Qindoominaa Ijigaayyoo fa'aa Madiinaa fa'aa wajjin ta'uudhaan muuxannoo qabduun yaalii guddaa goote jedheen abdii qaba Gudaaf. Ijigaayyoonis ga'umsa amma qabduun Madiinaanis akka dargaggeettii tokkotti waan guddaa wal gargaaranii waan guddaa gochuu danda'u. በገባሽበት ውጤት እንድታመጣ ነጥረት ባረገው ani yaalii kanan taasisu Gudaaf fageenya irratti hirmaatteen meedaaliyaa akka fidduu fi dubartootan wantoonni haphatan jiru. Hojii garee irratti ciminaan kan beekamtu Lata Sanbat hin hirmaattu. Ammatti cimtuu fi muuxannoo kan qabdu Gudaa fi fageenya irratti hirmaattuun hiriyoota ishee waliin morkattuu cimtuu ni taati. Wal gargaaranii hojjennaan biyyaaf qabxii gaarii akka fidan nan abdadha. Fageenya kanaan atrikeerdii meetira 5,000 Gudaaf Saggaay, atrikeerdii fageenya meetira 1,500 atleetiin Keeniyaa Feezii Keeppeegoon, atrikeerdii fageenya meetira 10,000 Paatris Cheebeet, shaampiyooniin Olompikii Tookiyoo fageenya meetira 5,000 fi 10,000 Siifan Hasan waliin hirmaachuun dorgommichi akka eegamu taasiseera. Feezaan isheen argisiisaa jirtu baay'ee nama ajaa'iba. Bara darbes Budaapest irratti fageenya lamaan kanaan 5,500 fi 5,000 warqii kan biyya isheef galmeessitedha. Riikardii 3 immoo kan fooyyessitedha. 3,000, 5,500 fi 5,000 amma immoo Gudaaf 5,000 fooyyessiteetti 5,500 fi 5,000 sa'aatii 24 keessatti lamaan isaa injifatte biyya ishee irratti. Dheengadda Moonaakoo irratti riikardii ishee fooyyessite. Qophii kana madaalu taasisuu leenjistoonnii fi atleetonni dubbataniiru. ብዙ ተፎካካሪዎች አሉ ከዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ
ከሚባሉት አትሌቶች ጋር ነው የምንፎካከርነው። አትሌቶታ አዱኛ ረጅሮ ጀዳማን ወሊ ሞርከና አትሌቶን ኢትዮጵያ ጭጭሞስ ዋንት አኒፍ አደት አትሌቶን ኬንያ ኑ ሞርከቹ ደንደው ኑቲ ወሊንታኔ ኢትዮጵያ ሜዳሊያ ፊዱፍ ቆጶፍኔራ አራ ተባብረን ያው ውጤት ለማምጣት ለሀገራችን ሜዳሊያ ለማምጣት ያው እየሰራን ነው ማለት ነው። ቆጲ ሰሙት በርባጭሳ ካለሙ ጉዳፌችን ቤቲ ወለ ሪከርዲ ኩመሸኔ ካን ፌዝ ካን ቱሬስ ፎየሲቴቲ ኢሰካን ፊደ ዮ ኩመሸን ፊዲቴ ጉዳፍ አከጀለዳበቱ ኢጅጋዮንለ መዲናንለ ወልገርጋረኔ አከጀለዳበተኒ Leenjisaan fageenya dheeraa gargaaraa koomishineraa Hussein Shiboofim Koomaandar Toleeraa Dinqaa Oloompiikiin biyyi tuffatamu hin jiruun of eeggannoon barbaachisaadha jedhan. Amma jara feezinis amarsaraa yoo kan kutan taate malee isii eeggattee hingira qofaaf yoo kan deemtu taate harka laatu qofa. Taaktii isaanii fashaleessuun yoo qopheessine baay'ee wal dorgommii kun asitti ulfaachuu danda'a. Garuu immoo haala dandeenye atileetonni keenya akka madaaliyaa keessa galaniif cimnee hojjetaa jira jechuudha. Kana jala dhaabachuuf immoo atileetonni keenyas xiinsammuudhaan of qopheessanii hojiidhaan qopheessanii leenjistoonnis kana quba hin qabu hundumtuu itti qophaa'aa jira. Qormaata guddaa akka nu eeggatu garuu hin beekna. Oloompiikiin hirmaachuun kabaja kan jiran atileetonni meedaaliyaa uummanni isaan irraa eegu fiduuf gara Paariis akka imalan dubbataniiru. Paaris Olompikii irratti ka biyya keenyaaf walii galle akka qabxii gaarii galmeessinu jennee yaanna. Atileetonni fageenya meetira 10,000 dheeraan Olompikii Paaris irratti hirmaatan walii shaakaluu baatanis kaayyoo tokkoof gara Paaris imalla jedhan. Qabxii bara 2024 keessa galmaa'e Yoomiif Qajeelchaa Barriwaa Aragaawii fi shaampiyooniin dorgommichaa Salamoon Baaraggaa wal duraa duubaan sa'aatii saffisaa addunyaa qabaachuun dorgomu Saamu'eel Joonsee. Itoophiyaan Olompikii irratti maaraatooniin injifannoo eegaltus fageenya meetira 10,000 akka mootii atileetiksiitti ilaalamti. Korniyaa lamaaniinuu har'as riikardiin Olompikii fageenya meetira 10,000 atileetota Itoophiyaa harka jira. Seenaa Olompikiin Miruus Iftar Moskoo, Hayilee Gabrasillaasee Atlaantaa fi Siirniitti, Qananiisaa Baqqalaa Ateensi fi Beejingitti fageenya kanaan meedaaliyaa warqii biyyaaf argamsiisuudhaan yeroo hundaa yaadatamu. Salamoon Baaraggaa immoo isa xumuraa Tookiyootti injifannoo hangafoota isaarra deebi'uun injifannoo baroota dheeraaf fageenya kanaan badee ture bakkatti deebiseera. Salamoon Baaraggaa akkuma Hayilee Gabrasillaasee fi Qananiisaa Baqqalaa meedaaliyaa warqii lammeeffachuuf fiiga. ከሌሎች ውድድሮች ራሴን ቆጥቤ dorgommiiwwan kaanirraa of qusadhee Oloompikiidhaaf qophaa'an jira. Hoteela Sirgagallee haala qilleensaa Paaris wajjin akka wal simatuuf gara Bishooftuu deemnee hojjechaa turre. ጥሩ ዝግጅት እያደረግን Yoomiif Qajeelchaa fi Barriwaa Aragaawii immoo qaama seenaa kanaa ta'uudhaaf qophii gaarii taasisuun gara Paaris imalan. Yeroo dheeraa gaafata beete ji'a tokko yookiin guyyaa tokkotti kan dhufu miti. Wareegama baay'ee gaafata. Bu'aa baay'ee hedduu keessa dabartee bakka kana kanatti geessu. Na bareeda. Yoomishuun ጥሩ ነው ሰለሞንም ያው ሁላችንም ጥሩ አቋም ስላለን bara kana hundi keenya yoo ga'umsa bayeessarra kan jiru Yoomiifis Salamoonis hundi keenya miira bareedaarra waan jirruuf qabxii gaariidhaan ni dhufna jedhee yaada. Seenaa fageenya meetira 10,000 sa'aatiin Yoomiif Qajeelchaa fi Barriwaa Aragaawii galmeessisan immoo wal duraa duubaan sa'aatii saffisaa addunyaa 6ffaa fi 7ffaa ta'uun galmaa'e. Leenjisaan fageenya kanaa gargaaraan koomishineraa Hussein Shiboo ga'umsa atileetonni keenya irratti argaman agarsiisa jedhan. Sa'aatii saffisaa galmeessisuun isaanii kun hammam ga'umsa atileetonni keenya qaban waan agarsiisu jechuudha. Keeniyoonnis yuujiin irratti Ameerikaan irratti guraalee isaanii godhanii turanii 26-50 yoo kana walitti madaallee jennu gara sekondii 20 garaagarummaa qaba. Atileetonni kophaa isaanii leenjistoota garaagaraa leenji'aa akkamittiin kaayyoo tokkoon Paarisitti fiiguun yaaddoo atileetiksii Itoophiyaati. Atileetonni kunneen garuu Itoophiyaaf fiigna jedhu. Ijoollee ciccimoodha. Bari'uun akkuma agartu mucaa cimaadha. Salamoon mucaa cimaadha. Anillee wanta bara kana duubatti deebi'u miti. Nu sadan keessaa hin ba'in malee ani wareegama kaffaluudhaaf qophiidha. Homaa tokko waan duubatti na deebisuun qabu jechuudha. Amma በተለያዩ ኮቾች ነው የምንሰራ ግን ያው አንድ ሀገር ነው ወክለን የምንሄደው leenjistoota garaagaraatti hojjenna garuu biyya tokko bakka buunee dorgomna. Maqaa Itoophiyaa waamsuudhaaf waan ta'eef wanta gochuu qabnu hundumaa goonee wal gargaarree qabxii gaarii Itoophiyaadhaaf fiduu qabna. መስራት አብሮ መስራት ጥሩ ነው ግን amma kophaa hojjannus Paarisitti wal gargaarree yoo hojjanne biyya keenyaaf warqee fiduu dandeenya. Sababni isaa dorgommiileen darban waan
baay'ee nu barsiisaniiru. Dorgommii irratti hirmaanne hundarraa muuxannoo fudhanneerra. Leenjistoonni fageenya kana gargaaraan Komishiinaraa Hussein Shiboo fi Nagaatuu Warquu dandeettii atleetonni keenya qaban irratti xiinsammuu fi tooftaa dabaluudhaan injifannoo abdanna jedhu. Isaanillee ciccimoo akka ta'anii tasumallee hin irraanfannu isa sanallee eeggannee atleetii keenya gorsinee haala taaktikii ittiin mo'achuu dandeenyu hunda qopheessinee haala qabxii gaarii galmeessuudhaaf sirriitti xiyyeeffannee xiqqeedhaan irratti hojjetaa jirra. Tasgabbaa'anii sammuu isaanii tasgabbeessanii yoo fiiguu danda'anii akka biyyaatti qabxii kanaan dura biyyattiin bartee fiduu danda'u jedheen amana. Warqis birris naasii kan fiduu danda'an atleetuma sadeen kana keessa jirantu jiru. Shaampiyoona atleetiksii addunyaa sadan darban irratti fageenya kanaan shaampiyoonii kan ta'e Jooshuwaa Cheepteegaay fi Riyyaa isaa Kippiliimoo dabalatee atleetonni Keeniyaas morkattoota atleetota Itoophiyaati. Hojiin garee yoo jiraate garuu ammas qabxii boonsaan kan Itoophiyaati. ይከብዱናል ብለን የምናስባቸው ሁለቱ ዩጋንዳ ልጆችና ኬንያ ነው። nutti ulfaata jennee kan yaadnu atleetota Yuugaandaa lamaanii fi kan Keeniyaati. Miirri wal gargaaruu fi wal jajjabeessuu yoo jiraate garuu atleetota kamuu caalaa nuti ga'umsa fooyyee qabna. Waliyyoo taane shakkii tokko malee qabxiin ni dhufa jedhee yaada. መተጋገዙ ካለ ምንም አጠራጣሪ አይደለም ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ አቋም ላይ ያሉ አትላቸው መዘናጋት የለም። ምክንያቱ atleetonni Yuugaandaa ga'umsa gaarii irra hin jiranu jechuun ulfaataadha. Isaan xiyyeeffannoo isaanii dorgommicha irratti qofa taasisuun hojjetu. Kippiliimoo fi Cheepteegaay jabina akka qaban yaannee nutis qophii addaa taasisuu qabna. ኪፕሊሞ ጆሹዋ ያው ትኩረታቸው እዛ ላይ ዓለም ሻምፒዮናና ኦሎምፒክ ስለሆነ ሰሪታኔ ሙጫ ተኩር እንደጣም ነው ያዳ ከነገሩ ያው ብይስት ያዴ ኢጆሌ ከነስ ፋነት ወሊገሌ ቴኛ አሰብኔ ወጂ ጋር ላይ ነምናን ዋንት ነው ለንጅሮ እንፋ ጉቱማን ጉቱት ኩምኒ ኩላን በረና ኬኛ ተውቃዋ ተወቋ ገሰዲ ባውቀው ነደ ያዳን ስሬዩ አለቅሌንሳ ፍራንሲን ወልስሙን ቆጲሳኒ ብያ ጥሙሩን አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ሴና ወጀቹፍ ፓሪስ ተርገሙ Ispoortistuun lammii Ameerikaa Simoon Baayils Olompikii Paarisiin meedaaliyaa warqee 2 biyya isheef argamsiifte. Dorgommii Kiriiphaa ispoortistuu umurii guddaa waggaa 72 booda meedaaliyaa warqee argatte jedhamuudhaan leellifamaa jirti. Misbaa'uddin Shifaa. lammiin Ameerikaa Simoon Baayils ispoortii Kiriiphaadhaan Paarisitti meedaaliyaa warqee lammaffaa hirmaannaa Oloompikiin warqee 6ffaa argatteen. Simoon Baayils Olompikii Riyoo bara 2016 gurraattii eessa Ameerikaa jalqabaa Kiriiphaadhaan meedaaliyaa warqee argamsiiste ta'uun seeneffamti. Olompikii Riyoo bara 2016 irratti Kiriiphaadhaan meedaaliyaa warqee 4 argamsiisteen kan leellifamtu Simoon Baayils Olompikii Tookiyoo 2021tti qophaa'een garuu dhiphina sammuutiin dorgommicha addaan kuttee biyyatti deebi'uun yaadatamam. Yeroo Tookiyootti gareedhaan meedaaliyaa meetii dhuunfaan meedaaliyaa naas tokko argachuunis kan yaadatamu. Paarisitti atleetonni injifannoo dachaa gonfachuun simboo dorgommicha ta'an keessaa tokko kan taate Simoon Baayils kaleessa meedaaliyaa warqee dabalataa argatteen. Dilbata darbee dorgommii gareetiin biyyaaf warqee kana argamsiiste Simoon Baayils kaleessa dhuunfaan meedaaliyaa warqee argatteetti. jabaa fi hawwataan booda lammiin Biraazil Rebeeka Andrade sadarkaa lammaffaa bahuun meedaaliyaa meetii yoo argattu kan US Ameerikaa Sunisaa Lii meedaaliyaa naasa fudhatte. Ispoortistuun waggaa 27 Baayils waggoota 72 booda umurii guddaan atleetii dorgommii Kiriiphaadhaan meedaaliyaa warqee argatteedha. Gammachuu guddaa akka qabdu kan ibsite Simoon Baayils abbaan barbaade jibbuu danda'a ani garuu ispoortii kana nan jaalladha seenaa kootis jette. Umurii 27 gosa dorgommii Kiriiphaa sanaan meedaaliyaa kan fudhatte Simoon Baayils ispoortii kanaan atleetii jalqabaas taatee jirti. Kana dura atleetonni umurii 20 gadiitu meedaaliyaa gosa dorgommicha fudhachaa turani. 1972 booda kaleessa Simoon Baayils atleetii jalqabaa taate. Galanni rabbiif haa ta'uti karoorsuu baadhus meedaaliyaa warqee lammaffaa argadheen jiraas jetteetti. Simoon Baayils kana booda Olompika Paarisitti dorgommii Kiriiphaa sadiin meedaaliyaa dabalataa argachuuf morkatti. Walumaa galatti Olompikii shaampiyoonaa addunyaa fi Paasifik Riim irratti hirmaachuun meedaaliyaa 41 qabdu keessaa 31 warqeedha. Simoon Baayils Olompikii 3 hirmaatteen ammoo meedaaliyaa 9 fiddeetti. Kana keessaa 6 warqeedha. Kaleessuma dorgommii Kiriiphaa dhiiraan lammiin Jaappaan Shinosuke Uka meedaaliyaa warqee yoo fudhattu Zhang Fizhou Chaayinaa irraa lammaffaa fi sadaffaa baanii jiru. Gareedhaan Jaappaan warqee Chaayinaan meetii US Ameerikaa naasa fudhatan.